Fatiyaan dandeessee ba'aa meeqa dandeessee akkanatti obsitee jettetan tun odoo baan irra fuudhuu miti keessummaayyuu keessummaa Jaartii sadaffaa barbaadu jiru. Malee jaartii sadaffaa feeta. Anjama jirta mammaati dhugaa keeti baal. Ijoollee kophaa dhiistee osoo haati ilmaanii ilmaan keessa hin jirre walitti dhiiftee maaliif haala? Bifa maajjaa bilisii hanga fatiyaan gubatte hanga fatiyaan garaa gubatte hanga fatiyaan onneen belbelte. Mee ilillii tanas Jaartii dho'isaatii qaba san biraan bulti. Akkam jaartii dho'isa? Saniin dirreen baatanii madura fuudhee rakkaa jira san biraan bulti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya qaqqaalii gaggaarii kan biyya keessaa kan biyya alaa kan dhiyoo kan fagoo. Salaamtaa deemtoonni irraa biqiltuu bakka jirtan isin bira hageessicha irraa waan addaa qabannee isin dhiyaanne waan addaa maal jechuun kan isin oolamu. Asumammee hara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Asaantii Wood. Akkasuma. Egaa har'aa waan ajaa'ibaa tokko qabannee isinii dhufne waan lamallee of keessaa qabna. Galateeffannallee qabna. Waan nama ajaa'ibullee qabna. Sallachuu isin biraan kennaa hanga xumura qophii kennan waliin turan afirraa kenna. Akkasumatti jaalatamaa fi kabajamaa Baar Sufyaan akkasumatti dumaashiteenya qaalii haadha Hamzaa galatooma horaa bulaa umrii tura jiraadha dagaaga firii horaa arka dabariif. Hamtuun isin argini keeriin isin darbini inshaallah rabbii waliif isin haadhiisu wanni akka gaariitti dinqisiifadheetiin bira taruu hin barbaanne Fatihaa tayoomuu haalli kamuu yoo dhufe rakkoon fedhe yoo dhufe dhiibban fedhe yoo dhufe isii hin jijjiirre. Amma dheengadda maashaallah yoo argite asila akka kiyyatti dubartiin gariin hoggaa rakkoon akkanaa kun aartee manaa baate maal gochuu dhabde biltaa midirii maali wanni isii hin haasofne iyyuu sila. Afaanuma laafaa tokko sagalee qabbanaawaa sagalee kabajaa qabu tokkooni anumatu balleessaa qabaa jettee baarii wajjin akkasitti haala tasgabbaayaan kabajaa isiin isii haa qabduu fi adaba isii qabdu. Dubartoonni biraati illee fakkeenya jechuudha. Haa fudhatanii fakkeenya. Kanaaf dumaashii ta'e qaalii Fatihaa galatoomii siin jechuu barbaada. Baadhatillee akkasumatti mootuyyuu barbaaddee faana buutee isiitu manaa ba'ee dantaa isiitti kabiraa fuudhanii qaba jettee wannaan jenne ilmaan keetiif isin yaaddee akkasitti faana buutee barbaaduu keetiif hedduu galatoomii isin galatoomfachuu barbaadna. Achiin booda gara deemtu cabseemu. Akkasumatti dumaashiin teenya haati Hamzaa Fatiyaan jechuudha. Hin hinaafne aarteetis daangaan dabarre wanni isaan jechaa turte isin jechaa turte Baar maaliif fuuta hin jenneen baga fuute moon maana natti hin fidiniidha wanni isin jette malee maal fuutette hin lolleen dubbitti hin goone hinaafteetechi hin laayne hinaafteetechi garan galchine akka namni isii ajaa'ibu hin taane. ما شاء الله تنادرا دران درستنا ما شاء الله تبارك الله سراينا إجابته رب سرها أبو إجرها في أكلمت بار أكتساته نمنون هنجم تكها سيره فتيان هنجم تك هنافته ما إللينيس ما جتشوف مو نانجل لمون أن فيديو كتترين درورا بهذا مالي جنبيتا إللي هنجا Fatihaa akkana gubde kana hanga akka miikaa nama gidee ibiddatti hidhanii namarra buusan hangam takka nama guba hangas takka onneesii madeessee siin jedhe baar haatee bira iddeenaa karaa kan dhufaa jirti jettee yaan Oromoon kanaafuu baar arra Fatihaa irratti fuudhe borus irra fuudhaan siin jedhe rabbi dhugaa gorsirratti hanga sayyuun hangam takka dhukkuba sammuuti seeree Sifaa galtu. Hanga hirriba nama dhorkiti. Hangam takka hirriba nama dhorkiti. Akkasii hirii qiniinattee ilkee qiniinattee akkamitti nu lamaan siin geenyu. Hidhii nyaattee ofirra fixxee. Nu lamaan siin geenyu gideettu ililli. Fatiyaanoo mee hangam takka gubatti. Ati ta'e isii boodaan dhufte. Seeree isii hangam takka akkasii gubde. Ammoo Fatiyaan hanga ati jette kana hin jenne. Wanni jette Fatiyaan dumaashiin teenya qaaliin haati Hamzaa. Wanni jette baar. Yoo ala buluu feete ijoollee keessaa maaliif ayyaan ariita. Ammaa hoo seeree bahuuf hin deema
alaan bulu deema ijoollee itti dhufa dhumaan naan hin jeen jettee jechuun isin ati moon eessa bulte Fatiyaan kijibemti Fatiyaan yoomiyyuu taanaan takkaa kijibemtee beektu kijiba takkaa himtee beektu nama kijibee himuutan illee miti waliif illee nama himu miti Fatiyaa duraan dursee rabbiin nagaan ijoollee keessatti haa deebisu ijoollee keessatti rabbiin nagaan haa deebisu Baarsu Fiyaanii wajjin taanii fiidiyoo isaanii mara rabbi nu agarsiisu. Inshallah. Tana du'aa isin goone. Ijarraa hafaa. Kanaafuu ililli yaa obboleettii atilee obboleettii matii yaa bara. Atilee obboleettii matii yaa. Ammoon ta'e hangam takka. Obboleettii ta'e malee akka silaa dumaashiin taane. Dumaashiin taane ati obboleettii. Obboleettii ta'e malee dumaashii akka silaa taane. Gidee sadaffaa sana dhuftee dumaashiin nu taate. Dumaashii taate. Akka gaarii dumaashiin nu taate. أو اللي ستي قبل جيتين أخبيمون قبلنا أنتو خنوان تيف أت ها إيه رب الجواز تحولوا بار صدق فترة تحولوا بار بيفهم ما جاب بلزي هنگا فتيان قبت هنگا فتيان غرا قبت ترى هنگا فتيان أونين بربلت ما اللي تناس هارك نم تدسنيتي ترى ما وان مفيتك نقافت نتي لا جالس توتا في خرطفتوني لين ترى سيدي قرن أسرت مال برباديتا hanga fatiyaan dandeessee ba'aa meeqa dandeessee akkanatti obsitee jettetan tun odoo baan irra fuudhuu miti keessummaayyuu keessummaa dubartii fidee mana bulchee hangana takka kan dandeenye ani kaleessa kanaa ba'e. Abadan. Akkam jetti beektaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya anti hanga waasitti man hin geenne naan jee ammallee jaartii biraatiin qaba jee jaartii biraa qaba jettee waan nutti himini hordoftooota kiyya argitan gaanu jette nu gaafatte mee anaan immoo tiyuu gaafa ani fatiyaa irratti na fuudhu. Isin guutuu keessan ni loltanii har'a hoo maal jettanii nu jettee beektaa nu gaafattee miire lakki nuti wanni jennu takka hin jirru nuti waan jennu takka hin jirru wanni dho'isaadha baarsuuf yaayyoo dho'isaa qabatte hanni alla ka jenneeni waan biraa wanni jennu takka hin jirtu wanni siin jennu hin jirtu wanni dho'isaadha ati mootiyyuu akkana hinaaftee akkanatti wannaa jettee teetifuu kaleessa dhuftee lafaan qabanne hinaafa sirraan barbaachisu qaafadhu ofirratti xiqqoo isii tamam of keessatti gadi dho'isu irraa mul'ataa bara jettee akkana hidhii nyaattee ofirra fixee beekte. Kanaafuu ilillii teenya jaalatamtuu kabajamtuu ibiddi abbuma irra bu'ee gubaa itti Oromoon. Abbuma irra bu'ee gubaa. Nurra illee bu'uunas marra bu'ee beekta. Ammoon baara guyyaa si fuudhu san fatiyaadhaan fuudhuuf hin deemaa ammaa fuudhee jee hin himneef. Teele atoo akkasii himuu feete. Baar arrabooda gaa himiif. Fuudheetiin jira jaartii dho'isaatiin jeeninti mana sireeteetiin jira guyyaa takkas mana keetii guyyaa tokkos mana fatiyaati guyyaa tokkos mana jaartii haareeti jeeti adda baasiif achi booda fatiyaan waan isin jettu walumaan laalla eega fatiyaan nuti gaamma akkatti hiikanne akkatti furanne haasawaa ilillii irraa dhaabbanne wanni nuti irraa nu gale bahar amma duraa fiidiyoo duraa keessatti tuqeetiin jira bahar الرفاتي الرتفودة بورس الرفودة نتحملتها إبدأ ما يصير بويا خنا إن شاء الله أتصير نبوا آجيتين ويا ثنون أبص دبر سيف خنوا أنتف اللي تن رب تعيد جبيس أما فتيان فتيان ججب بودا يعني إسين هذا منا ودي جلا قوتوتي أمون إسين وان إسام إسي بود رفتنيف سيره أمري إسي ديم قبضن فتيان دماشتني أمري اتخاذ قنين إنسان لمانو إيجا فتيا يونو أرتس ديفهم سينجتشا إيجا أرتي تناو يرارمه فيه تناو بكوني تيادي تبران مثلا نافر سينجتشا وخارتادس ديفهم سياسما ديفهم سيابتشا لكن أمري تكني دبين أبتاس تسوسير أمري تكني تكا كنا مفترة قولي جاين تكا كدا قولي جاين تكا هنجولي جاين أمري ججبة تكني إركض رابي سيتوكي أكنا مالك بار سرت فونه سيكنا فوده ماله سيكنا فوده سي هاجر غارني سيكنا فوده ماله سرت فونه بار هاجر تو باريس بقى لما في كانوا وقت بارخين فتيان هاتم ذا بارد إيرا خاسوجين درلما ترته سوجين أبتة ترته أما مون غرغار سي سيكنا فيدو فيناتي هدو تكثير توم فندي تشوفي إدرا مال فوتناتي لوكيس خاطو تره أرمو سيجار توم فند مال يوغا تداتي فتيارة تفونه يسيكنا فوته فإللي رفوته ماله فتيارة تنفونات فتيامون إسيجنا فوت يرو قالتهم فنمو يرو سيقالتهم فنمو فتيهان
ati taata amrii fatiyaa jalatti mush jarriin amma fuutee fidde kan odoon ta'an atu mataan keetu amrii fatiyaati deemuu qabdaa jennaan fatiyaa mirgi isii hangana takka kirraa sharafamne jennaan akkana waan barbaadanii argachuu qabdi jennaan fatiyaan akkana tamaam warri atarra fidde kun immoo tuyyuu kun cuusii jalaa dhiqu kun cuusii kaawiyyuu kun ijoollee isiiti uffata dhiqu akkasitti oofuu qabda jennaan fatiyaan kabajamuu qabdi fatiyaan as gubbaa yoo si jiraachuu baatte yaa wayna kennaan akkana wallahi kanaafuu arraan tana wanni siin jennu nuti baga fatiyaa cina fuute maaliif gargaarsa isiif haa tahanii jette osuma garaan nu gubatuuti seelee osuma garaan nu gubatuuti hanga garaan nu gubde kana nu qabbaneessuuf yaadii goote rabbi kanaas dhugaa haa godhu ililii teenyaas inshallah rabbi si haa jajjabeessu arraan tan nuti wanni siin jechuuf as baane hangalma siin jenna waa dubbiilee ittiin dheereessinu illee hin guddisnu kanaafuu baar Sufyaan fatiyaa teenya haadhaamzaa nagayaan haramana si nu galchi ilmaan siiti wajjin haateessu haati ilmaanii ilmaan waliin tolti atilleen achi booda inshallah waan barbaachisaa waan ta'u achi booda teenyeeti irraa haasoo rakkoon qabu kanaafuu gamanmaan yoo nu aartaniis dhiifamu nu godha waan majoo jiru isiniin jenne ilma dubbii abbaa fakkaatettee Oromoon illiitu kana nu dubbise malee silaa dubbachuuf hin kaane maaliif hangam takka namni kun laalataa baga laalteetis baar Sufyaan mitiin galatoonfadha gama kana laaluu isii laaluudhaaf isiin akkasii gubattee fatiyaanoo maalii jettee mee isiin tun haa if laaltu waan nuti isiin jennu kana isiin deebisaa ifii kanatu akkasumatti hanga sagantaa biraatiin inshallah haati Hamzaa manasii galtee viidiyoo isii fi abbaan manasii baar Sufyaan waliin maranii nu gadhiisanii chira dhaabbannee inshallah galatoonfannaa fi gammachiisa hanga soo assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh